Hayyee hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo arras akkuma baratame viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa qabadheen isiniif dhiyaadhachuudha immoo namoota Facebook peejii banachuu barbaadan. Egaa akkuma beekamu Facebook peejiin faayidaalee baay'ee qaba. Kana jechuun ammoo hordoftoota hedduu yoo horatan jechuudha Facebook peejii irratti. Facebook peejiin akkuma YouTube, akkuma TikTok maallaqa isiniif kaffaluu danda'a. Karaalee adda addaatiin jechuudha. Bifa beeksisaatiin, bifa istaarii wantoota adda addaatiin jechuudha. Facebook peejiin yoo isin seera isaa eegdanii viidiyoo irratti dalagdanii koopiraayitii adda addaa qabaachuu baatee peejiin keessan jechuudha. Peejiin maallaqa ni kaffala jechuudha. Garuu immoo biyya hunda keessatti hin kaffalu. Kanas jechuudha gara fuulduraatti ni ilaalla. Kanaaf amma walumaa galatti namoonni Facebook peejii banachuu barbaadan isiniif haa galu. Facebook profaayilii akkana kan osoo hin taane Facebook peejii jechuudha. Akkamitti akka banatan isin agarsiisa. Warri reefuu chaanaalii Abdii Smaart kanaaf haaraa taatan ammoo obboleewwan qaqqaalii kan reefas dhuftan obboleessaa yookaan obboleettiin sabiskiraayib gochuudhaan hamileedhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo laayik sheer waliif godhaa. Hayyee isinitti hin dheeressu kallattimaan gamasumatti deemu. Egaa peejii banachuudhaaf yeroo jalqabaate namni banataa jirtu yoo jiraattan iddoo profaayilii harkaa mirgaa irra jiru kana al takkaaf gad tuqxanii ergasii as keessaa iddoo peejii jedhu kan fidattan. Yeroo jalqabaatiif waan ta'eef amma iddoo kireetii tana harka bitaarra kan jirtu iddoo kan filattanii ergasii ammoo get start iddoo jettu ni filattanii asii what do you want to name this page? Peejii kanaaf maqaa akkamii kennuu barbaaddaa isiniin jedha. Maqaa filattanii maqaa bareedaa barbaadanii itti galchatan jechuudha. Fakkeenyaaf nama mee Abdii fakkeenyaaf amma ittumaan yaalumaaf malee fakkeenyaaf Abdii Tuubaa jedhuun fakkeenyaaf yaalimaa fi yeroo hedduu maqaa isin itti galchitan fakkeenyaaf yoo isin dide maqaa filattanii itti galchitanii jechuudha. Ergasii next ni vootanii jechuudha. Which category based describe this page jedha. Peejii kana kaatagoorii akkamitti yoo qabu peejiin kee kun wantoota akkamii fakkeenyaaf oomisha adda addaa ta'u walumaa galatti wantoota peejii keetti wal qabatan ka peejii kee ibsuu danda'an keessaa maal akka ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf isin yoo barbaadan beauty cosmetics jechuun wantoota adda addaa beeksisuu adda addaa fakkeenyaaf oomisha adda addaa beeksisuu barbaadan peejii keessan waa'ee maalii akka irratti gadhiiftan filattan. Anama personal blog qofamaa darbu personal blog tuqtanii next ni gootan jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf iddoo enter website jedhu jechuudha. Yoo YouTube adda addaa qabaattan TikTok, Facebook keessanis jechuudha. Linkii isaa copy gootanii fiddanii iddoo enter website jedhu kanatti al takka qabdanii jechuudha. Paste gootanii linkii isa asirratti paste gochuu hin dandeessan jechuudha. Linkii website barbaadanii kan YouTube haa ta'u kan TikTok jechuudha. Anama waan hin qabneefu I don't have website jedhee iddoo saanduqa jalaa ta'a raayitii gooteeti next jedhaa dabra jechuudha. Akkuma agartaa wa'u amma kuma guutummaa guutuutti na dabarsee jira. Dhumatee jira karra naafu profaayilii irra kaa'u qofa jechuudha. Kana gochuudhaaf ammoo dannuudha jechuudha. Dan erga isin gootanii haala kanaan akkatti isinii fida jechuudha. Fuuma duuba akkatti irra harkistanii tumarraa balleessitanii amma profaayilii qofatu nu hafe jechuudha. Profaayilii qofa nu hafe garuu hin dhumanne jechuudha. Hojiin peejii kana hin dhumanne follow hin qabu, like illee hin qabu. Akkamitti akka follow illee argannu, like illee akka argannu isinitti mul'isa jechuudha. Amma profaayilii irra kaa'achuudhaaf jechuudha. Profaayilii fi cover photo irra kaa'achuudhaaf iddoo kanarra gubbaarra sarkisee jechuudha. Iddoo more jettuun al takkaaf gattuqa jechuudha. Erga iddoo more jettuun al takkaaf gattuqee amma akkanatti ol harkisee jechuudha. Edit page info iddoo iddoo kaa'u edit page illee jettan garuu tokkuma isin amma edit page iddoo al takkaa fi gattuqxan jechuudha. Asiin fakkeenyaaf maqaa akkasumas wantoota adda addaa jechuudha as keessaan sirreessuu hin dandeessanii. Ammas akkasuma edit page info iddoo tana fakkeenyaaf akka seentanii iddoo kana yoo seentan jechuudha. Profaayilii keessaniif cover photo isaa jechuudha. Iddoo add jettan jechuudha. Iddoo kana gattuqxanii cover photo karaa duuba irraa itti horachuu dandeessanii as gattuqxan jechuudha. Profaayilii isaa irraa kaawwachuu hin dandeessan jechuudha. Akkasumas asitti kun add website yoo barbaachisu kan jedhu kanarratti jechuudha. Website qabdan jechuudha. Linkiilee isaanii asirratti paste gochuu dandeessanii add description jedha.
waan barbaadan jala barreessanii description ibsuu dandeessanii add phone number jedha lakkoofsa bilbilaa keessanii barbaadan email keessanii barbaadan akkasumas WhatsApp keessanis yoo barbaadan asirratti copy gochuu dandeessu jechuudha. Keessattuu namoonni waa barsiiftaniif jechuudha. Karaalee namoonni ittiin isin argatan keessaa kun isa tokko jechuudha. Egaa asirra kana jechuudha amma keessaa baana jechuudha. Takkatti duubatti ammas ni deebina. Kun akkuma agartan amma peejiin kun yoo fakkeenyaaf as dhufnee community jalaalle follow takkasin qabu like takkasin qabu zero dha jechuudha. Akkamitti peejiin keenya akkana bira nu ga'u follow like akkam namni godhu yeroo jalqabaatee gochuu dandeenya. Kana gochuuf akkana sarkistanii iddoo community jedhu kana jalaa dhuftanii erga isin community kana jalaa dhuftanii friendonni Facebook keessan irra argaman haala kan isinii baanii iddoo invite friend jedhu kana al takka gattuuftan jechuudha. Erga iddoo invite friend jedhu kana al takka gattuuftanii wanti isin qabdan friendonni as jala isiniif tarraa jechuudha. Erga si ammoo select gootan jechuudha. Erga select gootanii iddoo jalaa kanarratti send invitation jedha. Yeroo isin kan dhuftan fakkeenyaaf yoo isin hiriyoota 5,000 adii Facebook keessan irra qabaatan nama 5,000 birayyuu bifa beeksisaatiin ga'ee namni kun akka like yookaan follow gaafata jechuudha. Kanaafuu nama waan barbaanneef ilmaan dhiisaa isin ammoo send invitation kana tuqxanii akkasitti haala kan erga yeroottanii page keessan nama biranii gahaa namni like follow isin godha jechuudha. Ergasii osoma keessaan hin bahin iddoo kanarratti iddoo post jettu al takkaa filattu jechuudha. Akkasumatti jechuudha waa post gochuu barbaadan akkuma Facebook akkanumatti waa post gochuu hin dandeettan jechuudha. Akkanumatti post godhamu iddoo share jettu karaa gubbaa irraa kan al takka qaxxuutanii jalattis iddoo share jettu al takka qaxxuutan jechuudha. Sana booda wanti isin gadhiistan sun post ta'ee jira jechuudha. Gadhiifamee jira jechuudha. Akkuma agartan kun fakkeenyaaf amma aswaar waab jedhi salaama gaafadha jechuudha. Haala kan post gootan jechuudha. Yoo fakkeenyaaf follow hin qabne dursa isin maal gochuu qabdanii Facebook keessan irratti guruppii adda addaa keessatti join ta'uu qabdan jechuudha. Guruppiilee gurguddoo fakkeenyaaf guruppii akka OMN hin jira. Bakka guruppoonni hin jiran guruppoonni gurguddaa jechuudha. Inni jiranii guruppiidhaan san keessatti join gootan Facebook irratti join jettanii jechuudha. Guruppii keessa seentanii jechuudha Facebook irratti. Wanta gadhiisan kana fakkeenyumaaf wanta gadhiisan san viidiyoo haa ta'u barumsa adda addaa ta'u iddoo sheerii sana gattuuqxanii jechuudha. Iddoo share to group jedhu al takka gattuuqxan jechuudha. Ergasii fakkeenyaaf amma ijoollee boqqojjii friend fuula Oromiyaa miidiyaa Oromoo TikTok kun yoo diqqaatan nama gara 200 jala qabachuu groupiin kun ergasii haala kanaan fakkeenyaaf waan barbaadan jettanii erga kanatti barreessin jechuudha. Iddoo gubbaa irraan post tuqxanii guruppii san jala dhaqee post jechuudha. Namni hedduu guruppii san jala waan jiruuf haala san ilaalee peejii keessanis laayikii follow isinii godha jechuudha. Karaa kanaan namoonni peejii banattanii karaa salphaadhaan guddifachuullee hin dandeettani isin jedha obboleewwan koo. Kanneen hangammaan wajjin turtan baay'isee isin galateeffadha. Galatooma ulfaadha isin jedha. Viidiyoo kana immoo laayik godhaa kanneen chaanala keenya hangammaa subscribe son goone viidiyoo kana dhaggeeffattanii fixan subscribe godhaa bahaa isin jedha obboleewwan koo qaalii. Video kana mau waliif qoqqoodaa kanneen akkasuma TikTok irraan hordoftan TikTok ya follow godha akkasuma page irraanis kan hordoftan page kanas like follow gochuudhaan barumsa dabalataa akka argattaniif qopheessaa isin jedha. Video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.